والفكادة سورة تكو بوست بوتي تفتي برو وجيني حركة كان جتتي عفور دبل طيب ماشي في جاني سمياني وان كان كم ترى تاون صندوق ما كمينا يعني ادونا ما كونفيوز ولا نبيتا Facciamo vicino in nuga tu con la tua gafi c'è una game gafi kana gafta namni addu deddeebiiti soga da koi ana ma yoo xiqqaate social media kanarratti suuraa hedduun poostii godhu suuraa poostii godhu keessatti takka mudhii qabadhee takka afaan qabadhee takka harka akkana godhee istaayilii suuratii bareedni sun uummanni keenya naqqaane malee istaayilii suuratiin jedhe. Waan kana afaan maan jette malee hojiidhaan hojjetiin jijjiirraa jechuudha. Istaayilii suuraa moo? Yaa moo kaasnillee akkasitti waan rakkisu. خير إن شاء الله. اوكي كسي ان شاء الله سنتيفتي جرتي عن سميان كسيت لي عن غير هي سميان افرسن تجرتي الحمد لله دوبارتي فيتنا جالتي سا خنا ديبسا كمان ماني سن ديبسا مال بينا انا كافور من سلاوي سيني فوتو صنيف ان شاء الله تعالى كسكو كوادا مال بوان أفرفور البوان لما فرد ساتي براني في جوار منا جب تكيو قبضة سنورة بنسي برخيسة بقعدة سنادا خناف وانا كسي إن شاء الله خنا قبل ما نسمي ده برا قافي برا تناكم قوسة خيسة في النجا قافي برا يو قبضة قاف دارا جمودا شرطة كم جالس نخلي نيجا رأس ما ياده بس نيجي وين سكنت هني قولنا إن شاء الله بيت لله. روما تما جالس نيجي فكر. Pakkaola ni rawa ketika ni jalan. Akka jadi re. Garu agak bisa dapat. Ira mau dubarti. Dubarti gabde. Belum kisah sana bicara. Yeah, so gafatani mereka kamani so some TV me gafi bra ke gafi bra joro shaya After cinema war so funny haye okay gafi to kunsinga jiro gareshe tidarba jani ya so amantana Quraana isa geesse sunjechaa jiranii gaa haala kamii jirtaa barutti jirtaayii. Banagaraችን ላይ ቁርአን በከንገ ፕራይቬት ዳሲኒቲ ነሙ ጋፍማን ቡስ ሰርፕራይዝ ሲንጎዳ ጀዳ kan kofi በቁርአን kan ko bakka tokko inshallah yoo rabbiin jedhe barumsa barataan jira zoom irratti yoo son ta'ina mamaskasan qaaman barataa jira boota itti baradhuu fi eenyu irratti akka baradhu illee anaaf No, ati miti lagi ordoftoni hewan gafin tu kan. La gafi sundura tadi garu akamitti wal bartan jedhani qaama wal beektani jedhani kana namu akka nuti qaama wal barre wal beekne namu nama beeka ani gaafa yani isin dhalattan isin argeen ture garu isin hin beekamu jechuudha isin dura dhalatenna isa san isin hin gaafadhu eeshumaa isin gaafadhu yoo Gafi takka isin gaafadha yoo isin gaafii dhabdan. Kataba. Oye, safa, ijoollee safa. Akkaataa itti wal bartan nuuf gaafadhu. Ijoollee anamni digaru kana follow isaan godhe laala yeroo jedhamu. No, akkaataa itti wal barre inshallah isiniif himna ammaa miti. Akka isiniif illee barumsa ta'utti yeroo dhiyootti inshallah isin biran keenya. Ana gaafii yeroo taale. Qaaman bakka takkatti isiniif himna inshallah. Nikaa hidhatanii nikaa malee taadhaa jaarsa kiyyan jedhaan hiree uummata mataa qulqulluu.
Haya, والبرة بيجانا كاتني كاغودان. biasa di. Ayo. Talon sani sana wararge ba. Esa jirani isamu wafakatu khairija. Pastor Khalid masih injil dalam jalkawan iramu durbata oha butu. Iraste durbasta ya kena rabbi tigaru. Isima di same di sini boleh. Bareen keenya jaalalli wani jaamaa hin jirtu dhugaan isiniima niqaa booda akka shari'aa islaamaattis akka rabbiin jaalatuttis jaalalli wani jaamaa niqaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam erga wal halaaleeffatan booda jaalalli jira malee san dura habiibtii jini jaanka ijiboonneessu galman keessa jechuudha inshallah ta'ala hundi keessanuu nama jaalattan kacitaa niqaa qoradha irra rafinaa jechuudha achiboota rabbiin barakaa isin jiddu buusaa jaalala ajaa'ibaa isin jiddutti buusaa waliin galma ga'uu dandeessu jechuudha. Erganii maal ture isin fakkaate? Keessattuu namoota jechuun haqiiqa dubbachuuf ijoollee islaamummaa keessatti dhalatanii guddatan parsantii dhibba keessa shamarran keenya parsantii 50 hingi kanaan itti dhiyaadha. Ijoollee amantaatti dhiyeewwanya dhufan nama parsantii dhibba keessa parsantii 95 baay'ina isaanii hin beekanna. Waan hunduu kennaa rabbiiti beektaa namni tokko jalqaba irratti gaafa bultii majaarratu masfartii qaba waan kaatu qaba mitiire tokko tokko osoo alqaayidaayyuun qara'in osoo waan beekin ijoollee amantaatti dhufte kana fuudhuudhaaf deeman jechuudha. Ofiisaa waan raan beeku salaata ofiiyyuun salaatu jechuudha. Innaa badaa isaa karaa bultiitiin nikaatti deemuu qofayyuu sun taane filannoon nama nuti qabnu fadamoo nama bultiinis ta'uu sun nama akkamiiti jennee dabaluun illee nurratti dirqama. Ittaansuudhaan immoo warra miidiyaa kanarra 2, 3, 4 jedhan wayiitu jira jechuudha. Amma salaanni rabbiin dirqama waajiba nurratti godhee 5 salaata. Uummanni sun sunnaayyuu cinaatti sun salaatiin sunnaadha jedhan. Innaa an jalqabaa ta'uu sun kunuunsin kan lammataa fedhan argaa isaanii jechuudha. Innaa kun murtii keessatti xiqqoo ishee ulfaataa keessafuu ijoollee gara amantii islaamaa dhufan kana sirriitti kunuunsuun irra jiraata. Keessafuu ijoolleen gara amantii islaamaa dhuftan waan isin dhaamu gamanumaan haga danda'ametti namni san hagam takka nu fayyadaa, hagam takka diinii kan jajjabeessaa, hagam takka sodaa rabbii qabaa si gale. Namni kun hagam takka gama rabbiitti daran na dhiyeessaa deemaa jettanii yaallachuu qabdan malee hin sobaminaadha, hin shawwadaminaa jechuu barbaadeeti. Wanni guddaan isin ilaaltan namni kun hagam takka sodaa rabbii qabaa si gale. Hagam takka na jabeeffachuu danda'a. Wanni guddaan isin ilaaltan kana maaliif jireenya keenya keessatti waa hedduu waan danda'u jecha haga danda'ametti dhibuu keessaa fi ijoolleen karaa amantii islaamaa dhuftan rabbiin istiqaamaa isinaa kanuu rabbiin nama jawaateef guddaa ga'u rabbi isinaa godhu. So godhuu isinirra jiraata haga danda'ametti inshallah ta'ala. Even nama okay diin baratiin illee yoo ta'e namni kun ibaadaa hagam takka jabeessaa si gale. Nama kana diin muknaa waliin barachuu ni dandeenyaa si gale. Namni sodaa rabbii qabaachuu jechuun beektaa barate qofaa miti. Hagam takka ibaadaa jabeessaa namni kun si gale. So waa hedduun isin furaaluu qabdan inshallah ta'ala jabaadhaadha. Maashaallah keessaafu ijoollee gara amantii islaamaa dhuftee garee jira sumayyaan bannaan beeti. So barumsa barachaa jiranii sirriitti kunuunfamaa jiranii maashaallah jabaadha isin jala galumaanii. Rabbiin inshallah ta'ala ammallee warra jabaatee bakka guddaa warra isinaa godhu bulchiidhaas biituu kheyrii haa isin jenna. Yaa kan maqaa sumayyaa yaadni fayyaa. Galatooma bakka inshallah. Akkasii obboleen keenya daqiiqaa 30 karoorfadhee dhufee garuu Ittanii daqiiqaa 30. Antu akka karoora kiyyaa xumureen ture egaa akkatti bahan malee akkatti galan hin beekan jettee
أكدت خروف فتم يا خمالي خرورا على ديم من ديسا سوغا إن شاء الله تعالى برين كينيا يدو سنجارنا وطوما أنت كيسنون فاددا درو سوشيال ميديا خنا هذا ندامتي وكينيا ف تيك توك أنا رأوران كني بيا كاترا بلوجا أنت كيسنو يو بوا لودار أرد تمالي كيسافو تلا أرم تكا ربي ولو ديسا مسيسا بكنا كي عندوفتي مسيسا مسيسا أيوة خيا بيتنا راي